Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Mattuu haala yeroo irratti mari'atan. Jiraattonni marii haala yeroo kana irratti argamanis akkaataa nageenya biyyaatti fufsiisuun danda'amu irratti xiyyeeffannoon mari'ataniiru. Eenyullee taanaan nagaa barbaada. Hiyyeessis humna isaatti, qabeessis humna isaatti, nageenya yoo jiraate bahee gala, nageenya yoo jiraate ijoollee isaa guddifata, nageenya yoo jiraate barsiifata. Kun dheebuu nama hundaati. Biyyi tokko kan inni jiraachuu danda'u yoo nageenya jiraateera jechuudha. Akkuma qilleensa dhabnaan namni tokko jiraachuu yookaan wantoonni lubbu qabeeyyii jiraachuu hin dandeenye namnis nageenya dhabnaan jiraachuu hin danda'u. Waa qopheeffachuu miti isa qophaa'e nyaatee fudhatee nyaachuudhaaf isa rakkisa jechuudha. Gama naannoo Amaaraatiin namni kaa'anii jiran qaama biyyi kun akkaataa isatti ijaaramaa jiru hin beekneedha jechuudha. Biyyi kun akkaataa isatti ijaaramaa jiru hin hubannes haaluma kanaan dura isatti ijaaramaa jiru se'anii iyyuu jijjiiramuu seen agarre jedhanii haala kanaatiin dhamaa jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana qabeenya biyya keenyaa uummata biyya keenyaa kan sabaaf lammii kan waliin gallee walii wajjin jiraanne tokko taanee walii wajjin jiraachuu barbaanna malee addaan baafnee walallayyaanee wal waraanuun barbaannu isas hin feenu isas hin deeggaru. Wanti akkasii nu birattis akka magaalaa Mattuutti akka Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti wanta akkasii nu biraas hin barbaadamu.